Arkaana Islaamaa. Arkaan Islaamaa meeqa? Isaanis maal fa'a? Inshallah viidiyoo kana keessatti kana ilaallaa. Arkaan Islaamaa wantootni jedhaman yaa'u namni Musliima hundi beekuu qaba. Kanaaf viidiyoo kana sirriitti ilaalaa, akkasumas nama Musliima hundaaf sheer godhaatiin ajrii nama khayrii namaaf dabarsee argadha. Kitaabicha namni barbaaddan koomentii irratti kitaabicha ni barbaada jedhaatiin naaf barreessaa. Inshallah isiniif erga liinkii isaa. Arkaan Islaamaa. Arkaan Islaamaa shani. Arkaan Islaamaa shani. Arkaan Islaamaa jechuun maalidhaa? Wantoota shanan amantiin nama tokko ittiin argamudha. Wantoonni shanan kunniin yoo hin jirre amantiin nama tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf Islaamummaan nama tokko jiraatuudhaaf wantoonni shanan kunniin jiraatuu qaban. Isas Imaamu Muslim hadiisa lakkoofsa 21ffaa irratti gabaasanii jiranii. Inshallah tokko tokko isaaniitiin mi'a ilaallu hadiisa kana Abdullah ibn Umartu nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam irraa odeessee jechuudha. Arkaan Islaamaa shani jennee jirra. Isaanis tokkoffaa shahaadatu an laa ilaaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itti isiniif deebi'a. Shahaadatu an laa ilaaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Shahaadatu an laa ilaaha illa Allah. Haqaan gabbaramaan Allah malee akka hin jirre ragaa bahu. Waanna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammadillee ergamaa fi gabricha Allahi akka ta'e ragaa bahuu jechuudha. Namni tokko Nabi Muhammad ergamaa Rabbiiti. Haqaan kan gabbaramu Allah qofa jedheetiin yoo amane Islaamummaa qabaate jedhama. Yoo kanan amanini Islaamummaa qaban jedhamu. Arkaan Islaamaa keessaa inni lammaffaan iqaamus salaat. Iqaamus salaat. Iqaamus salaat jechuun hiikaan maalidhaa? Salaata akka Rabbiin gadi dhaabaa salaataa jedhetti salaatuu jechuudha. Arkaan Islaamaa sadaffaan iitaa'uz zakaat. Iitaa'uz zakaat jechuun maal jechuudha? Zakaa kennuu jechuudha. Zakaa kennuu. Arkaan Islaamaa inni arfaffaan sawmu Ramadaan. Ji'a Ramadaanaa keessa soomuu jechuudha. Ji'a Ramadaanaa baatii tokko san soomuu. Arkaan Islaamaa inni shanaffaan hajjul beeyti. Hajjul beeyti. Hiikkaan isaa maalidhaa? Mana Rabbii yookaan Kaabaa maal gochuudha? Hajjii gochuu. Arkaan Islaamaa shanan kanneen fakkaatu. Yaa'u laafaadhaa naman dhibu haffazaa sirriitti deddeebi'aatiin viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Barnoota Islaamummaa dabalataan hordofuu barbaaddani karaa ittiin nu argattan yuutuubii irratti mujaahid fillah jettanii yoo barreessitaniitiin barbaaddan achiin nu argatuu dandeettuu. Subscribe godhaatiin achiin nu hordofaa. TikTok irratti mujaahid fillah tuu jedhaatiin lakkoofsa akkana barreessaa nu argattu. Telegiraamii irratti @abduu islaam apologist yoo jettaniitiin sarchi gootan inshallah nu argattu. Barnoota Islaamummaa sirriitti nu wajjin baradhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.